Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harka fuune kam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraabbi. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Guyyaa har'aa barnoota cimaa ta'ee fi baay'ee tokko barbaachisaa ta'e qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti wantoota lamaadha kan isinitti agarsiisu. Tokkoffaa kaameeraa bilbila keessanii kan ilaallateedha. Kaameeraa bilbila keessanii to'annoo keessaniin yookaan immoo heeyyama keessaniin qofa akka itti fayyadamtan akkaataa ittiin gochuu dandeessan. Kaameeraa bilbila keessanii kana bifa nama isinitti agarsiisu kana yoo sirreeffattan namni kamiyyuu kaameeraa bilbila keessaniitti fayyadamee haak isin gochuu yookaan isin to'achuu hin danda'u. Baay'een keessan ni beektan jedhee yaada. Kaameeraan bilbila keessanii to'atame yoo ta'e iccitiiwwan bilbila keessanirraa qabdan karaa kaameeraatiin wal qabatanii wanti hundumtuu suuraa viidiyoo ta'uu danda'a. Wantoota adda addaa wanta isin guyyaa guyyaa irratti raawwattan karaa kaameeraatiin namni isin hordofuu ni danda'a. Kanaafiyyuu hakaroota adda addaarraa kaameeraa bilbila keessanii akkaataa ittiin eeguu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanaan dura namni yoo kaameeraa keessan haak isin godhe akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessanii fi akkamitti beekuu akka dandeessan kanaan dura viidiyoo jalqabaa irratti isinitti agarsiisee jira. Guyyaa har'aa garuu akkamitti kaameeraa bilbila keessanii to'annoo keessan jala oolchuudhaan namni kamiyyuu akka kaameeraa bilbila keessanii hin hidhanne yookaan hin xalafne akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Yeroo kaameeraa bilbila keessanitti fayyadamuu barbaadan ni bantanii yeroo kaan immoo kaameeraa bilbila keessanii ni cuftan jechuudha. Hayyama keessaniin ala namni kamiyyuu kaameeraa bilbila keessanii to'achuu hin danda'u. Kaameeraan bilbila keessanii to'atame taanaan iccitiin isin bilbila irraa qabdan akkanumallee gochi isin guyyaa irraa guyyaatti raawwattan karaa kaameeraa moobaayila keessaniitiin to'annoo namoota jala ooluu ni danda'a. Wanta kana akkaataa ittiin ofirraa hambisuu dandeessanii fi of eeggannoodhaan itti fayyadamuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisa. Lammaffaa immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo maayikiroofooniin bilbila keessanii sagaleen isaa jechuudha. Yeroo viidiyoo dhaggeeffattan yeroo muuziqaa dhaggeeffattan sagalee qulqullina qabuun akka dhaggeeffattaniif maayikiroofoonii bilbila keessanii yeroo hundayyuu qulqulleessuun murteessaadha. Awwaarri adda addaatti seenuu danda'a. Akkasumallee bishaan adda addaa yookaan jiidha adda addaa qabaachuu danda'a. So akkaataa ittiin maayikiroofoonii bilbila keessanii ittiin qulqulleessuu dandeessanis isinitti agarsiisa. Ani mo'eedha chaanaala kan koo Soof Maraabbi irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalaman akkanumallee mallattoo bilbila all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalicha viidiyoo kana like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa duraan dursee kan isinitti agarsiisu kaameeraa bilbila keessanii akkamitti to'annoo keessan jala oolchuu akkaataa ittiin dandeessan. Fakkeenyaaf kaameeraa bilbila keessanii namni hundiyyuu bilbila isaarraa kaameeraa ni qaba jechuudha. Kaameeraan isa kanaadha akkuma asirratti argartan. Amma fakkeenya waraabuu irratti argama. Kaameeraan kun waraabuu irratti argama akkuma asirratti argartan. So kaameeraa jedhamuudhaan namni yeroo bilbila keessan irratti kaameeraa bilbila keessanii haa godhe wanta kaameeraa keessanii wal qabate suuraawwan adda addaa viidiyoowwan adda addaa akkanumallee wanta guutuu information iccitii asirraa isin qabdan argachuu ni danda'a. So akkamitti kaameeraa bilbila keessanii to'annoo keessan jala oolchuudhaan yeroo itti barbaadan itti fayyadamtan yeroo hin barbaanne yookaan kaameeraa bilbila keessaniitti itti fayyadamne immoo ofirraa cufuudhaan namni kamiyyuu akka kaameeraa bilbila keessanii hin hidhanne yookaan immoo hin to'anne akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa kana hojjechuudhaaf akkana qaqqabdanii gad harkiftan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo siitingii bilbila keessanii keessanii seentu. Ergasii akkana dhuftanii jechuudha gara dhumaa irratti dhaggeeffattoota kan koo about phone ka jettu jirti. About phone ka jettu kana keessa seentu. Ergasii immoo asirratti dhuftanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo software information ka jettu jirti. Software information ka jettu kana keessa seentu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo build number ka jedhu jira. Build number ka jedhu kana walitti aansatanii daddaftanii al torba ni rukuttu jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 yeroo kanatti enable isiniif ta'a jechuudha. Of duubatti ni deebitu. Ammas of duubatti deebitu. Amma immoo settingin haarofti isiniif dhufa jechuudha. Developer option ka jedhu. Developer option kun yeroo jalqabaatiif enable gootanii yoo qabaatan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan irratti enable gootanii kanaan dura yoo qabaatan developer option ka jedhu keessa seentanii bifa kanaan illee developer option akka isinii dhufu gochuu ni dandeessanii. Warroonni kanaan dura enable gootan rakkoon qabu. Warroonni akka haarawaatti kanaan dura developer option ishee jettu kana enable hin godhin bifa nama isinitti agarsiisa. Kanaan enable gootanii ergasii immoo developer option ka jettu kana keessa seentu. Ergasii developer option isheen kun tongiliin kun on ta'uu ilaaluu qabdu. Haala kanaan off yoo taate off ta'ee jira. Amma fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan isa kana on gootan jechuudha. On taate on yeroo gootanitti okay jettanii akkuma asirratti argartan on ta'ee jira jechuudha. Akkana keessa gad dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo quick settings developer tiles ka jedhu jira. Quick settings developer tiles ka jettu kana click gootan. Ergasii immoo akkana gad dhuftan dhaggeeffattoota kan koo sensor off ka jettu kun off taatee dhufte akkuma asirratti argartan. So kanaafiyyuu ishee kana on gootan jechuudha. Bifa nama isinitti agarsiise kanaan
on gootan jechuudha. Haala kanaan on gootanii ergasii immoo wanta nama isinitti agarsiisu kana tartiibaan ni sirreessitu. As keessaa ni baatanii sittingii bilbila keessanii keessaa ni baatu. Akkana qabdanii bilbila keessan gad harkiftanii ergasii immoo fuula kanatti isin dhufa. Sittingiiwwan adda addaa bakka wifi itti banattan, mobile data itti banattan, bluetooth itti banattan bakka kanatti argama. So bakka kanarratti garana qabdanii akkana harkiftanii mallattoo eda'uutu argama. Mallattoo eda'uu kana irratti kilik gootan. Mallattoo eda'uu kana sirriitti ilaalaadha. Mallattoo eda'uu kana kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo bataniiwwan gubbaa kanarratti argaman kanneen keessaa egaa sittingiiwwan adda addaa asirratti argama jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo isaan kanneen illee garana fidachuu ni dandeessu. Akkaataa itti fidattan kanaan dura isinitti agarsiiseera. Sensor off ka jettu kana barbaaddanii ishee qaqqabdanii akkana qabdanii garanatti harkiftan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo kana dabarsitanii gara jalqabaa fiduu dandeessan. Naannoo wifi data maal itti banatan kana geessuu ni dandeessan wanta kana jechuudha. Haala kanaan as fiddanii gad lakkiftanii sensor off jetti isheen kun jechuudha. Ergasii immoo dan jettanii ergasii dan gootan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo ergasii akkuma asirratti argartan sensor off ka jettu kun asirra dhuftee jirti jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa sensor off ka jettu kanaani jechuudha. Kaameraa bilbila keessanii ammaan booda to'achuu kan dandeessan. Mee fakkeenyaaf isinitti agarsiisu ishee kana al tokko ni ibsitan jechuudha. Akkuma wifi keessan data mobile keessanii bluetooth bilbila keessanii ibsitanii ni ibsitanii yeroo kana kaameraan bilbila keessanii yeroo bantan isiniif hin hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf kaameraa bilbila kan kooti haa banuu ni argitanii ni cufa jechuudha. Akkuma asirratti argartan cufuu irratti argama. Argaa jirtan jedhee yaada ni cufa jechuudha. Yeroo isin bantanitti ni cufa. Yeroo itti fayyadamuu barbaaddan yookaan kaameraadhaan viidiyoo adda addaa sagalee adda addaa waraabuu barbaaddan immoo yeroo kanatti dhaggeeffattoota kan koo kaameraan bilbila keessanii hojjetu. Akkana qabdanii gad harkiftanii ergasii immoo ishee sensor off ishee amma ibsine kana ni balleessitan jechuudha. Yeroo kanatti kaameraan bilbila keessanii akka haarawaatti hojii ni eegala jechuudha. Amma fakkeenyaaf kaameraa bilbila kan kooti yeroo akkuma asirratti argartan hojii eegalee jira jechuudha. Egaa bifa kanaan kaameraa bilbila keessanii dhaggeeffattoota kan hayyama keessaniin qofa akka hojjetu gochuu ni dandeessanii. Namni kamiyyuu kaameraa bilbila keessanii itti fayyadamee isin hidhachuu hin danda'u, isin to'achuu hin danda'u jechuudha. Yeroo barbaaddanitti seensara kana qofa barbaaddanii ishee kana on gootanii yeroo kana hin hojjetu jechuudha. Kaameraan bilbila keessanii hojjetu. Yeroo barbaaddan immoo yeroo kaameraa bilbila keessanitti fayyadamtanii suuraa kaasuu barbaaddan, viidiyoo riikaardii gochuu barbaaddan, sagalee riikaardii gochuu barbaaddan as dhuftanii seensari kana qofa on off gootanii yeroo kanatti cuftanii jirtanii waan ta'eef kaameraan bilbila keessanii sirriitti isiniif waraaba jechuudha. Steppiin tokkoffaan isin barbaade kanaadha. Steppii amma isinitti agarsiise kana sirriitti faana bu'uudhaan bifa amma isinitti agarsiise kanaan seensara kana on godhachuudhaan bifa ajaa'ibaatiin kaameraa bilbila keessanii namni kamiyyuu akka isin hin to'anne gochuu ni dandeessan. Kana qofa osoo hin taane namni bilbila keessan isinirraa fuudhee kaameraa bilbila keessaniitiin viidiyoo adda addaa suuraa adda addaa waraabuu hin danda'u. Sababni isaas heeyyama keessanii dhala. Namni kamiyyuu kaameraa bilbila keessaniitti fayyadamuu hin danda'u waan ta'eef. Lammaffaa irratti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo akkaataa ittiin maayikiroofoonii bilbila keessanii ittiin qulqulleeffachuu dandeessan. Awwaara adda addaa irraa ta'uu danda'a, jiidha adda addaa irraa ta'uu danda'a, bishaan adda addaa irraa ta'uu danda'a. So sagalee qulqullina qabuun bilbila keessan irratti viidiyoo adda addaa, muuziqaa adda addaa dhaggeeffachuu yoo barbaadan maayikiroofoonii bilbila keessanii qulqulleessuu qabdanii. Kana gochuudhaaf immoo biroozara bilbila keessan irraa qabdan keessan seentu amma fakkeenyaaf an Google Chrome irratti isinitti agarsiisa. Isin biroozara kamittuu fayyadamuu ni dandeessanii. Ergasii immoo bakka sarchi baarii kanarratti jechuudha. Akka screen irratti isiniif barreesse kanatti barreessitan jechuudha. Fix my speaker jettanii barreessitan. Ergasii fix my speaker ka jedhu kan isiniif dhufu irratti kilik gootan jechuudha. Ergasii immoo websaayitii jalqaba irratti isiniif dhufu kana irratti kilik gootanii fix my speakers inject water from your phone speakers ka jedhu jira. Egaa websaayitii isa jalqaba irratti isiniif dhufu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo fuula kanatu isiniif banama jechuudha. Fuula kana argaa jirtan jedhee yaada. Asirratti itti fayyadama isaa asirratti isinitti agarsiisa. Akkamitti itti fayyadamuudhaan qulqulleessuu akkaataa ittiin dandeessan viidiyoo kana ilaaluu ni dandeessanii bantanii. Garuu salphamatti asirratti bakka kana qofa kilik gootan. Bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kana qofa kilik gootanii sagalee adda addaa dhageessisaa. Yeroo kanatti ispiikariin bilbila keessanii ni qulqullaa'aa jechuudha. Mee sagalee dhageeffadhaa. Sagalee baay'ee cimaa ta'e tokko dhageessisa. Yeroo kanatti ispiikariin bilbila keessanii sirriitti isiniif qulqullaa'aa sagalee adda addaa dhageessisa jechuudha. Irra deebiidhaan mee isinitti agarsiisu al tokko. Akkuma asirratti argartan bifa kanaan dhaggeeffattoota kan koo ispiikarii yookaan maayikiroofoonii bilbila keessanii qulqulleessuu ni dandeessan jechuudha. Ispiikariin bilbila keessanii qulqullaa'ee taanaan sagalee qulqulluudhaan viidiyoo bilbila keessan irratti argamu dhageeffachuu ni dandeessan. Viidiyoo adda addaa dhageeffachuu ni dandeessan. Akkasumallee muuziqaa adda addaa qulqullinaan dhageeffachuu ni dandeessanii. Barnoonni kunniin lamaan baay'ee murteessaa kan ta'edha. Barnoota kanneen irraa akka fayyadamtan baay'ee tokko abdadha. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatenaadha. Kanumallee mallattoo notification ol irra godhadha. Viidiyoo kanallee like share gochuun hin irraanfatinaadha. Video kana like share godhaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.